Tolee maatii damee entertainmentii nagaan isiniif baay'atu lafa jirtanitti bakkuma beekamu barumsa anthropology kana walii wajjin jalqabneerra har'ammoo kutaa arfaffaa isaan isinii qabadhee dhufe kunis waa'ee misconception about anthropology and the relationship between anthropology and other disciplines, even the contribution of anthropology kan jedhu isinii qabadhee dhufe. Kunis gabaabamatti waa'ee anthropology ilaalchisee misconception yookiin immoo misunderstanding maalii jira, scholaristoonni biraa maal jedhu waa'ee anthropology kan jedhudha. Akkasumas immoo relationship anthropology dhaa fi other social science discipline gidduu jiru, hariiroo anthropology dhaa fi warra kaan gidduu jiru, akkasumas immoo anthropology maal qaba, faayidaan anthropology maal inni, contribution isaa isa jedhu walii wajjin ilaalla. Isa dura garuu chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan YouTube koo subscribe godhaa, share godhaa, like godhaa. Hiriyoota keessan biraan naaf gaana daraa kooti kallattiidhumaan mee gara barumsichaatti fufnaa. Galatooma. Asitti misconception about anthropology jechuun anthropology ilaalchisee ilaalcha dogoggoraa jiran jechuudha, karaa biraa jechuudha. Akkas jechuun uumamuu anthropology ilaalchisee scope yookiin qabiyyee isaa dabalatee waa'ee maalii irratti qayyabata isa jedhu utuu addan baafatee utuun ilaalin scholaristoonni biraa waan isaan anthropologyidhaan jedhanidha jechuudha. Kun asirratti ilaalchonni dogoggoraa inni jalqabaa anthropologyni naannooma primitive society jedhamu duwwaa qayyabataa jedhu. Achi malee isaaniin alatti qaama biraa yookiin immoo hawaasa biraan qayyabatu. Only primitive hawaasa durii, namoota durii, society durii malee iddoo biraa qayyabachuu hin danda'u anthropologyni. Yookiin immoo hawaasa qofaatti adda ba'anii jiraatan small scale society warra xixiqqoo ta'an hawaasa naannoo magaalaarraa fagoo ta'an duwwaa qayyabata malee hawaasa teknooloojiidhaan guddatan, hawaasa advanced ta'anii qayyabachuu hin danda'u. Naannoo magaalaa miti kan inni qayyabatu jedhanii lafa kaa'u. Garuu immoo ilaalchi kun ilaalcha dogoggoraati. Anthropology'n waa'ee hawaasa sanaa qofaa qayyabatatu hin taane in every community anthropology'n jira. Iddoo kamiin akka anthropology'n jira. Kanaafuu hawaasa primitive ta'an qofaatu hin taane hawaasa warra advanced ta'an, warra teknooloojiidhaan illee fagaatan naannoo westerni, nan westerni kan ta'an hawaasa kamiiniyyuu qayyabachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ilaalchi dogoggoraan ni jalqaba. Anthropology study primitive society only yookiin immoo hawaasa sana duwwaa qayyabata, naannooma sana duwwaa jiran ni jedhu ilaalcha dogoggoraati jechuudha. Inni lammaffaa anthropology study only the rural people or rural areas. Scope anthropology yoo fudhattanii jalqabuma gaafa historical development ilaalle anthropology'n jalqaba hawaasa xixiqqoo ta'an, hawaasa ruulaarii ta'anii, primitive ta'anii isaaniin qayyabachaa tureetu erga guddataa dhufe immoo gara modernization, gara industrialization, gara hawaasa babal'aa complex community warra jennu keessa galee waa'ee aadaa isaanii qayyabachuu jalqabee jedhee isinitti himeen ture yoo yaadattu ta'e paartii lammaffaa keessatti. Amma immoo only rural area isheen jettu kun misconceptionidha, misunderstandingidha. Only miti rural duwwaa miti kan inni qayyabatu, urban centeriin qayyabata because there is urban anthropology. Urban anthropology kan jedhamu jira, waa'ee economic anthropology qayyabata, religion anthropology jira, koorsota baay'een isaanii jiru yoo dhaxxanii keessa galtanii waa'ee anthropology dubbistanii jechuudha. Kanaafiyyuu anthropology'n not only rural area or rural people. Why? Because urban anthropology kan jedhamu jira. Akkuma isinitti hime yeroo ammaa kana moderni kana immoo urban centeriin qayyabata. Namoota magaalaa jiraatan, haala isaanii ittiin jiraatan, way of life isaanii waan kamiiniyyuu haa ta'u magaalaa kan jiran, baadiyyaa kan jiran, primitive society, exotic community warra jennullee hunda isaaniiyyuu qayyabachuu danda'a anthropology. Kanaaf isheen only rural people and rural area jettu sun misunderstanding yookiin misconception. Kun immoo scholaristootatu waa'ee kanaa dubbate. Sababni isaa maaliif? Anthropology'n
keessa galanii nature isaan beekanii scope isaan beekanii subject matter isaan beekanii garuu aluma ta'anii anthropology waa'ee kanaa qofa anthropology waa'ee kanaa jedhanii lafa kaan kun immoo misunderstanding dha malee dhugaatti waa'ee anthropology in ibsuu jechuudha. Okay, inni kan biraan yookiin inni sadaffaanii anthropology only analysis of fossil evidence jedhu yookiin immoo lafeewwan hambaa namoota durii qofa qayyabataa waa'ee sanaati kan inni beeku. Fakkeenyaaf kanneen akka Lucy yookiin Dinqinesh faayidaniitu lafa kaa'u. Garuu kuni dhugaadha. Iddoo kanatti wanti soba godhu garuu maa inni kana duwwaa miti kan inni qayyabatu. Maaliif dhala namaa irratti focus godhaa inneerra. Dhala namaa jechuun immoo origin of human being akkamiin develop ta'e contemporary variation between the human group garaagarummaa jiru wal fakkeenya jiru kan qayyabatudha. Inni kun akka party single party tokkotti fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf subdiscipline of anthropology fudhannee archaeological anthropology jira. Archaeology waa'ee kana irratti focus gochuu danda'a yookiin immoo waa'ee fossil evidence kana hojjechuu danda'a. Garuu immoo not only this one kana duwwaa miti kun dogoggora. Kanaaf anthropology misconception isaa inni sadaffaan anthropology study analysis of fossil evidence waa'ee fossilii duwwaa miti. Waa'ee fossilii duwwaa miti kun party single anthropology irratti focus godhu ta'uu danda'a. Garuu immoo only this one jennee yaanna yoo ta'e that's misconception kun immoo dogoggoraa jechuudha. Misconception inni arfaffaan immoo the purpose of anthropology akka jechuun kaayyoomta anthropology inni jalqabaayyuu hawaasa development irraa fagoo ta'an akkasumas immoo cultural practice in museum yookiin yeroon kan irra darbee cultural practice hawaasa kana keep godhee yookiin preserve godhee kaa'uufdha jedhu. Kanaaf fayyada anthropology malee waan biraa hin qabu jedhanii yaadu. Kun immoo dogoggora guddaadha. Kanaaf this is the fourth misconception about anthropology. Inni biraanii hariiroon anthropology fi warra kaan gidduu jiru maa inni isa jedhu. The relationship between anthropology and other disciplines. Egaa anthropology other social science warra jennu wajjiniini wal fakkaataa innis kanneen akka sociology, psychology, political science, economics, history fi kanneen kana fakkaatan wajjin wal fakkaatu. Maaliif anthropology waa'ee dhala namaa qayyabatanneerra akkasumas immoo warreen kun ammani maqaa isaanii waame kun immoo akkuma kana isaanis waa'ee dhala namaa qayyabatu. Kanaafuu overlap godhu iddootti walitti dhufan qabu warra kaanii wajjin jechuudha. Asitti wanti beekamaan jiru anthropology kan history keessa galee dhaqee waan ta'e gaafachuu danda'a. Akkuma kan economics keessa galuu danda'a, political science keessa galuu danda'a, sociology keessa galuu danda'a. Lafti anthropology hin galle hin jiru waan ta'eef kanaafiyyuu anthropology fi warri kan overlap wal godhu iddootti overlap wal godhan qabu. Kuni amala anthropology jechuudha. Kanaaf relationship isaanii gadi fagoodha iddootti wal arganii qabaatu jechuudha karaa biraa. Wanti beekamaan iddoo kana jiru akkuma walitti dhufeenya qaban relationship qaban immoo garaagarummaas ni qabu. Fakkeenyaaf anthropology immoo warra kaan irraa maal adda godha jennee yeroo darbe kaasnee ilaalaa turre isaan keessaa inni jalqabaa broad scope dha. Broad scope jechuun immoo scope anthropology bal'aadha. Vasti dha, area coverage dhaan, issue coverage dhaan akkasumallee time coverage dhaani wanti sadaangeessu hin jiru anthropology irra unique approach dha innerra. Unique approach jechuun immoo holistic, relativistic and use jennee kaasneerra kan jechuun amaloota anthropology adda godhaniidha isiniin jedheera. Perspective onni jiru, insiders view kan jennu jira. Insiders view jechuun immoo anthropology jalqaba kan inni kennuuf priority kan inni kennuuf hawaasaaf jenne. Kun immoo hawaasaaf priority kennuun isaa kun immoo anthropology adda godha isiniin jedheen ture. Unit of analysis kan jedhu jira akkuma kanallee method used fakkeenyaaf akkamiin researchiin akka hojjetamu anthropologistoonni yeroo baay'ee qualitative research fayyadamu isiniin jedheera. Garuu hamma kana gara booddanaa kana mixed research approachin dhufeera. Inni immoo maanni qualitative fi quantitative walitti dabalanii fayyadamu jechuudha. Daataan keenya
gama kamiiniyyuu saturated akka ta'utti isa qualitatiivis wanta isaan afaaniin nuun jedhan daataa lakkoofsaan nu barbaachisu hundumaa waa'ee hawaasa kanaa yeroo research hojjennu mixed akka fayyadamnullee yeroo dhiyoo keessa kan dhufedha. Garuu baay'inaan anthropologistoonni kan isaan fayyadamanii qualitative research design dha. Kun immoo amaloota anthropology warra kaanirraa adda godhanidha jennee yeroo darbees kaasneerraa amma immoo warra kaanirraa social science irraa wanta adda godhu anthropology warreen amma nuyi list goone kana broadoscopy, unique approach, perspective, unit of analysis and methods of used warra jennu kun hundi isaanii anthropology adda godhu jechuudha warra kaanirraa. Inni biraanii contribution of anthropology dha. Faayidaa anthropology qabu maayinni isa jedhudha kuni. Inni jalqabaa anthropology waa'ee dhala namaa qayyabataa inneerra. Waa'ee dhala namaa jechuun immoo waa'ee aadaa isaatiiti. Kanaaf anthropology jalqaba irratti beekumsa waa'ee aadaa keenya, beekumsa waa'ee aadaa namoota biraa akka nuyi barru aadaan keenya maal fakkaata, aadaan nama biraa maal fakkaata isa jedhu nu hubachiisaa jechuudha. Kun immoo maaliif nu gargaara? Ethnocentrismii akka nuyi iyyaanne, ethnocentrismiin akka hin jiraanne. Ethnocentrismii jechuun immoo hawaasa tokko keessatti fakkeenyaaf aadaan kan koo guddaadha, kan koo cimaadha jedhee yaadu kan nama biraa immoo gadi bu'aadha yookiin immoo gatii hin qabu jedhee wanti hundumtuu kan koo caala jedhee yaadu ignore akka nuyi goonu nu gargaara jechuudha. Kanaaf aadaa keenya adda baafnee beekuun, aadaa nama biraa adda baafnee beekuun iyyuu faayidaa anthropology nuuf qabudha jechuudha. Inni kan biraani yeroo ammaa kanatti globalizationiin baay'ee babal'ataara. Globalization jechuun immoo addunyaa kana gara mandara tokkotti fiduudha. Yeroo kanatti immoo aadaawwan naannoo adda addaa jiran culturein, way of lifein walitti dabalamaa deemu. Walitti gaafa dabalamaa deemanii nus aadaan namaa maal akka fakkaatu, gaarummaa isaan qaban maa inni, hamminni isaan qaban maa inni isa jedhu adda baafnee beeku. Even kan keenya illee gaarummaan kan keenya qabu maa inni, hamminni kan keenya qabu maa inni isa jedhu walitti gaafa daballu aadaan gaafa globalizationiin walitti dhufu nus aadaa namoota biraa understand gochuu dandeenya, namnis aadaa keenya understand gochuu danda'a. Kun immoo gaarummaa qaba. Maaliif wantoota hawaasa kana miidhan ignore goonee wantoota gaarii ta'an immoo keessaa filannee akka jiraachuu dandeenyutti. Kanaafiyyuu tokko diversity akka jiru nu barsiisa. Diversity jira jechuun immoo garaagarummaan jira jechuudha. Garaagarummaa jira jechuun immoo garaagarummaa qofaa jira miti, similarity iddootti wal fakkaatu jira. Kanaafiyyuu iddootti wal fakkaannu, iddootti gaarummaan jiru fudhannee isa gadhee ta'e immoo achi keenye nu fayyadu jennee bira darbuu akka dandeenyu nu barsiisaa jechuudha anthropology'n. Inni biraan ammas anthropology'n misunderstanding aadaawwan gidduu jiru akka nuyi hir'isnu nu gargaara. Akkas jechuun aadaa nama biraaf aadaa keenya gidduu misunderstanding jiru akka nuyi hubannu nu gargaara jechuudha. Discrimination, prejudice akka badu taasisa jechuudha. Maaliif kan koo caalaa aadaa koo caalaa, aadaa koo sirriidha, kan kootu gaarummaa qaba jennee kan nama biraa akka nuyi ignoring goone, namoota biraa wajjiniin, culture biraa wajjin akka nuyi walitti hin buune nu tajaajila jechuudha anthropology. Karaa biraa tools for development. Anthropology akka tool for development itti nu gargaara. Akkas jechuun maal jechuudha? Yeroo baay'ee anthropology local community support godha, local knowledge support godha. Local knowledge jira jechuun indigenous knowledge jira jechuudha. Indigenous knowledge jira jechuun immoo development jira jechuudha. Maaliif beeziidha waan ta'eef hawaasa tokkoof indigenous knowledge beeziidha. Kanaaf beezii sanarra dhaabannee akka nuyi waan haaraa develop goonuuf anthropology'n yeroo baay'ee nu jajjabeessa. Kanaafiyyuu akka gaardiitti hawaasa kana tajaajila anthropology'n. Gaardii ta'e wantoota isaan miidhan irraa dhowwaa, wantoota isaan gargaaran immoo gara isaaniitti fida yeroo baay'ee anthropology'n. Kanaafiyyuu contribution anthropology baay'eedha jechuudha. Kana duwwaa miti gaa faayidaan anthropology environmental change ilaalchisee, health and nutrition ilaalchisee, globalization ilaalchisee, social justice and human right ilaalchisee, cultural resource management and cultural dimension of civil and religious conflict kanneen kana fakkaataniif iyyuu yaada furmaataa fiduu danda'a anthropology'n. Rakkoowwan environmentidhaan wal qabatan jiraachuu danda'u. Kanaafiyyuu akkamiin rakkoo kana furuu danda'u isa jedhu yaada
furmaataa tokko fiduu danda'a. Fakkeenyaaf environmental change'dhaan kan wal qabate hawaasa kana wantoota miidhan yookiin immoo wanti hawaasi kun godhu hin fayyadamu hin fayyadu waan jedhu ilaalee adda baasa. Rakkoo hawaasaa furuudhaaf hin ariifata. Karaa health and nutrition yoo fudhattan immoo aadaa keessa kan jiru nyaati isaan nyaatanii gaarummaa qabamoo hin qabu, eessatti isaan miidhuu danda'a. Faayidaan nyaatichaa maa inni waan jedhu globalization yaa wal qabate illee impactiiwwan dhufan fakkeenyaaf negatiivii aadaan baduun traditional wayin baduun kun anthropology biratti furmaata warroota barbaadanidha. Anthropologynis akkuma kanammoo yaada furmaataa fida yeroo baay'ee. Even social justice and human right kan jedhaman hawaasa kana keessa kan jiran aadaan adda addaa jiru. Mirgi dubartootaan kabajamaa, mirgi namootaa akkamiin ilaalamaa, akkamiin hawaasa tokko keessattuu akkamiin adabbiin isaanii maal fakkaata, feerii moo feerii miti kan jiru hawaasa kana keessatti yeroo baay'ee wantoota anthropology'n furmaatatti barbaadudha. Kanaaf anthropology'n gama kamiin iyyuu contributionii baay'ee qaba hawaasa kana keessatti jechuudha. Even anthropology research garaagaraa hojjechuu danda'a. Hawaasa kana warra tajaajilu, hawaasa kanaaf furmaata kan fidu, rakkoo hawaasa kanaa kan furu applied anthropology kan jedhamu yeroo dhiyoo kan itti dabalame jira. Inni kunillee anthropology'n contributionii qabaachuusaa kan nu agarsiisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaaf barumsa keenya har'aa asuma irratti goolabna. Galatoomaa kan itti fufuu yeroo biraa yoonittuu sub-fields of anthropology kan jedhu waliin ilaalla. Ammasitti turtii gaarii. Akkuma isinitti himee YouTube kana subscribe godhaa. Damee entertainment kan jedhu jala deemtanii argachuu dandeessu faayiloota isin barbaachisanii. Kanaaf iyyuu hiriyoota keessaniif share godhaa. Please ittiin gaa fayyadamanii